Welcome to KillTube. This is Fundamental Accounting 1, Chapter 2. Chapter 2 says that the accounting cycle. Baga nagaan gara channelii kiyyaa dhuftanii kun Fundamental Accounting to isa duraa yookaan tokkoffaa Chapter 2 yookaan Unity lamaffaa the accounting cycles as jalatti waa hedduu ilaalla. Wantoonni inni jalqabaa accounting cycle procedure isaanii maali, chart of accounting maal jechuun maali, rule of debit and credit warri jennuun jira, normal balance of accounting warri jennuun jira, analyzing and recording transaction warri jedhaman illee jiranii dureen akkas jedhamu, preparing trial balance kamitti prepare goonuu illee ni ilaalla. Usefulness and limitation of trial balance, faayidaa fi hanqina trial balance illee ni ilaalla. The adjusting process of accrual and the cash basis of accounting. As jalatti the adjusting process of accrual versus cash basis of accounting warri jennuun kanarra ni ilaalla. Accrual jechuun maal jechuudha? Cash basis accrual basis fi cash basis garaagarummaan isaanii maali waan jiru illee ni ilaalla. Preparing worksheet illee akkamitti akka dhiyaatu yoo wajjin viidiyoo kiyya yeroo itti aanu ilaaltan illee argachuu dandeessanii akkamitti akka prepare goonuu ilaalla. Preparing financial statement from worksheet, financial statement warri dheengadda laallisan jechuudha, darbee laallisan akkamitti worksheet irraa prepare akka goonuu illee ni ilaalla. Adjusting and closing entry illee akkamitti akka baastan waliin ilaalla. Post closing trial balance egaa close goone booda egaa temporal account isaanii irraa baasni booda akkamitti akka close goonuu illee ni ilaalla jechuudha. Akka seensatti jalqaba kanarraa ilaallu. Accounting cycle is a principal accounting procedures that should be adopted during fiscal year. Fiscal year tokko keessatti waggaa accounting tokko keessatti yookaan waggaa accounting tokko ittiin record godhame keessatti accounting cyclein wanta ijoo yookaan duudhaa ijoo hordofamuu qabudha yookaan ulaagaa jabduu hordofamuu qabdudha. Fiscal year is accounting period adopted by enterprise. Fiscal year jechuun fiscal year jechuun bara tokko waggaa tokkos ta'uu danda'a. Walakkaa waggaa tokkos ta'uu danda'a, rubuu waggaa tokkootis ta'uu danda'a. Isaan kun accounting period tokkoon yookaan biizinasii tokkoon kan adopted ta'u waggaa accounting period is fiscal year is an accounting period adopted by an enterprise warreen jennuun kana jechuudha. The maximum length of one accounting period is usually 1 year. In fact, it can be also single months, quarter, year, 3 months or semi-annuals or 6 months. Maa jechuudha bal'inaan jechuun kan maximum accounting periodiin yeroo baay'ee waggaa tokko jechuun ji'a 12 illee ni ta'a. Yeroo tokko immoo kan single months ji'a tokko illee ta'uu danda'a. Quarter yookaan waqtii tokko yookaan ji'a 3 illee ta'uu danda'a. Quarter warri jennuun kun waan beekuu qabdan waggaa tokko keessa quarter 4 jira. Waqtiilee 4 jechuudha. Ji'a 3 keelaa qabanii waliin gizee baay'isanii 12 ta'anii jechuudha. Semi-annual walakkaa waggaa tokko yookaan ji'a jallee yeroo isaanii jira jechuudha. The most significant output of accounting cycle is financial statement. Faayidaan guddaan accounting cyclein tokko ittiin hojjetamuuf yookaan wanti faayidaan guddaan accounting cyclein ittiin barbaachiseef inni ijoon inni barbaachiseef maaliif financial statement barbaasuuf tokkoffaan income statement baasuuf, lammaffaan balance sheet baasuuf, sadaffaan owner security yookaan stakeholder security baasuuf, afraffaan immoo retaining earning baasuudhaaf, inni shanaffaaf inni cash flow warri jedhaman san baasuu jechuudha. That is elements of financial statement warri jennuun kun. There are 5 elements of financial statement as all of us now. Mee ulaagaalee procedure in accounting cycle yookaan ulaagaalee accounting cycle tokko keessatti hordofamuu qaban haa laallu. Transactions are analyzed and recorded in journal. Kan jechuun maal jechuudha? Yeroo darbee fakkeenyaaf transaction tokko analyze godhaa turre. Analyzing jechuudha. Fakkeenyaaf amma meeshaan tokko account irra bitamuu danda'a, kaashiidhaanis bitamuu danda'a. Yeroo san yeroo account irratti hanganni bitamee jira, kaashiidhaanis hanganaa bitamee jennee yeroonii fi analyze goonu san analyzing jechuudha. Isa analyze goonu san immoo record in journal goona.
wanti analyze sun journal keessatti fayyadamna jechuudha. Journal goona jechuudha. Akkamitti akka journal godhan yeroo itti aanu ilaalla. Inni itti aanu immoo journal entries are posted to ledger. Journal entry inta gartee jalqaba gartee wanti goone sun jalqaba analyze goone sun maal taati deebitee posted to ledger taati jechuudha. Ammas itti waan ila arkuu qabdan business transaction analysis ni jira. Transaction analysis immoo journal jira. Journal itti aanee jira. Journal itti aanee immoo ledger jira. Isaan kun hundi tartiiba qabanii. Trial balance is prepared. Adjustments are made. Trial balance is eega ledger irratti post goone booda trial balance ni achirraa uumamti. Trial balance ni uumamti immoo adjustment are made and the worksheet is computed. Adjustment in leen itti aanee hojjetama. Inni itti aanu immoo worksheet in sichumarraa hojjetama complete kan ta'u. Financial statement immoo worksheet isin irraa baanii jechuudha. Adjusting and closing entries are journalized. Adjusting and warri sirreessituu warreen jennuun gaa afaan oromootti kallattiidhaan jijjiirre wanti tokko gaa sirreessituu jechuudha. Jechuun akkamitti akka isaan sirraa'an jechuudha. Sirreessituun kan adjusting kan jennuun kun jechuudha. Closing entries are journalized. Warri closing entry warri jen temporal account warri yamanni jiranii isaan keessaa retaining earning osoo hin dabalatin wanti asitti closing entry warri tan revenue expense net income kun gara retaining earning post ta'a jechuudha. Yookaan closed ta'a. It means when we say about closing entry, totally we mean that when net income is closed to retaining earning jechuudha. Kanallee ni ilaalla. Adjusting and the closing entry are posted to ledger. Warrummaan ammas deebisnee adjusting and the close entries goone sun lammaffaa deemanii ledger irratti posted ta'anii post closing trail balance are prepared. Trail balance ammas lammaffaadhaan jechuudha. Bifa lammaffaadhaan ni qophooyti jechuudha. Akka gartee post closed taate sun pre closed fi post closed jira. As keessatti immoo ijoon isin akkana hubattan barbaadu maali yoo jettan jalqaba irratti transaction analyzing waan jedhamu jira. Transaction analysis ta'anii immoo journalization journalizing waan jedhamu jira. Journalizing jechuun tartiibaan naa qabadda laala akka step. The first step is what? Analyzing transaction. The second is journalizing when we journalizing the analyzed transaction into journal entry yookaan general journal itti gizeenii fi journalizing goonu stepin sun journalizing jedhama. Journal waan goone kan immoo journal entry kana deebisnee gara ledgeritti gizee post goonu posting jechuudha. When we posting the journalized entry into ledger, that is known as posting. Kasyamaa sana akkasitti naa qabatanii the form used to record individual transaction is called account. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Accounting tokko fakkeenyaaf maallaqa tokko baasanii equipmentii qarshii 700 bitan yoo ta'e qarshii 700 equipmentii qarshii 700 baasuu yoo bitan equipmentii jennee qarshii 700 as keenyee sanboodaan immoo jalatti kaas jennee irrachi siinee xiqqisho maal goona qarshii 700 keenya jechuudha hir'isuudhaan keenya. Kanaafuu this single transaction is called accounting jechuudha. Inni itti aanummaa isuma kana jechuudha. 700 kana binnee itti aansinee immoo salary expense yoo nurra jiraate salary expense jennee qarshii 120 nurra jira 120 amma sanbira gabbuune maal jennaa kaash 120 yoo ka baasnee kanneen nuti maal jennaan isan san single transaction is always known as account jedhamti. A group of related accounts that comprise a complete unit is called ledger. Ledger jechuun immoo amma fakkeenyaaf ka kaashii kana qofa wali guurree fakkeenyaaf kaashii jalqabarra jiru kana March 1, March 2, March 3, March 4 up to March 30. The transactions that completed or that analyzed regarding to cash is collected under one related account that is known as cash account or ledger of account kajennuun sun jechuudha. Achi jalatti wali qabnaa jechuudha. Ledger jechuun wali qabaminsa accountoota wal fakkaatanii jechuudha. Inni itti aanu immoo classification of account warri jennu jira.
classification of account warreen jennuun kun isaan muraasaa jiranii isaan kana keessatti mee ilaalluun inni jalqabaadha. Classification of account jalatti balance sheet account are classified as assets, liabilities and the owner security, as we have already see in the previous chapters. In the first chapters, I have already told you that under balance sheet or under financial positions, statement of financial position, there are three accounts. The first one is asset, the second one is liability, and the third and the last is what? Owner securities in injetin ture. Kanaas akkasitti hubattanii jechuudha baalaansii classification of account jalatti. Inni itti aanu immoo income statements income statement account. Income statement account jechuun income statementii tokko hojjechuudhaaf akkaawuntiilee nu barbaachisan jechuudha. Isaan gurguddoo lamaa jira akkuma yeroo darbe isinii itti himuudhaaf yaalesan jechuudha. Inni jalqabaa revenue'dha. Inni itti aanu immoo expense'dha. Baasii fi galii jechuudha. Revenue jechuun meeshaa gurgurree argannu takka jechuudha. Meeshaa gurgurree maallaqa nuti argannu sun maal jennaani? The activity that generating revenue or generating income is always known as revenue. But when we want to generate revenue, we must incur or we must make the cost. That cost is known as expense. Under financial under income statement accounts, those two accounts are very important to be determined. Net income barbaaduudhaaf ta'ee yookaan income statement isan barbaaduudhaaf revenue fi expense keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. As jalatti immoo qoqqoodamiinsa asseetiidhaan ilaalla. Asset are physical thing, tangible or intangible that has monetary value. Waan maallaqaan ibsamuu danda'u tokko waan harkaan qaqqabatamus ta'ee waan harkaan hin qaqqabatamne asseetii jedhama jechuun kan what it can be generate monetary or that can be generate monetary, that can be counted as a monetary value. Whether it is tangible or intangible, it can be said that assets. Asset jechuun wanta harkaan qabamus ta'e harkaan hin qabamne kan bifa maallaqaatiin ibsamuu danda'u jechuudha. Asseetiin bika gurguddoo lama qoodama jira keenya sirriitti akkana hubatan bika kanatti. Asseetiin bika lama qoodama. Current asset and plant asset or fixed asset warri jennuun jechuudha. Current asset warri jennuun examples of current asset are cash, maallaqa qarshii jechuu callaa kan jennuun sana. Not receivable, maallaqa salafa kanneen. Jechi salafa jechuudha jecha afaan oromoo ittiin fakkaatu garuu lookaalitti waan fayyadamuuf itti fayyadamuuf hiyyaaf dhiifama isin jecha. Maallaqa salafa kanneen dhiyeenya keessa nuuf galu jechuudha. That is known as current asset. At the same time, account asset, account receivable. Not receivable fi account receivable kun garaagarummaan isaanii maal seetan? Not receivable kun maallaqa waraqa irratti maqaa namaa qabnee mallattoo namichaati wajjin qabannee kan namichi yeroo murtaa keessatti akka nu deebisu waliigalteedhaa isa sanaa nu abbaa kenneetii fi abbaa fudhatee jidduu jiru san not receivable jedhama. Account receivable jechuun immoo maallaqaan ganaa akka ala jiraa jetteetuma account caluma itti qabatta maqaa namaa kan qabne jechuudha. Kanaafuu waliigaltee tokko malee kan ta'e jechuudha account receivable irratti. Not receivable immoo waliigaltee jiraa jechuusii fi kan fudhate jidduu. Prepaid expense. Prepaid expense jechuun fakkeenyaaf amma namni tokko mana tokko keessatti suuqii daldaluu barbaade yookaan suuqii hojjechuu barbaade prepaid jechuun fakkeenya prepaid keessaa rent warra jedhamanii jiran jechuudha. Prepaid rentiin prepaid expense jala ramadama. Akkuma reefu kaasuudhaaf yaale namni tokko suuqii fiduudhaan hojjechuudhaaf yoo fedha qabaatee suuqii tokko kireeffate maallaqa suuqii kiraa suuqiitiif kafalu san yoo osooniif keessan jiraatin if dura kafale that is known as prepaid expense jedhamti jechuudha. Prepaid expense jedhamti. Isaan akkanaa kanallee akka hubattan barbaada. Inni itti aanu immoo plant or fixed asset warra jedhamanii jiran. Equipment warra yeroo tokko binnee yeroo baay'ee itti fayyadamnu jechuudha. Equipment meeshaalee adda addaadha jechuudha. Machinery illee just like that of equipment we use it for long period of time. At the same time buildings mana yookaan jaarmaya yookaan gamoolee adda addaa jechuudha. Land lafallee. Those are equipment, machinery, buildings and the lands are the example of
plant or fixed asset jala jiranii jechuudha. Liability warri jennulleen akkasumatti bikka lama qoodamanii current liability and long term or fixed liability warri jedhamanii jiranii. Liability are debities owned to outsider or creditors. Maa jechuudha? Liability jechuun maallaqa ati harkaa qabdu. Hagaruu immoo namni biraa sii liqeesse biizinesii ala jiru sun sii liqeesse jechuudha. Sii liqeessee ati harkaa qabda garuu akka qabeenya keetiin lakkaawama ammaaf. Garuu immoo yeroo muraasa booda ni kafalta. Idaa namaata jennuun sun jechuudha. Kanaafuu liabilitiin akkasuma bakka lama qoodamti. Current liability fi long term liability jedhamtee bakka lama qoodamti. Inni itti aanu immoo accounting inni itti aanu owner security warra jedhamu ni jiran. Owner security jechuun qabeenya ati harkaa qabdu asset ati harkaa qabdu total asset is equals to liability plus owner security jennee yeroo darbe yoo yaadattan. Kanaafuu maallaqa ati kiyya jettee amantu san jechuudha. Eega liability namaa sirra jiru yookaan idaa namaa sirra jiru achi baastee irraa kafaltee booda maallaqni si harkatti hafu sun known as owner security. Akkasi jamaa jechuudha. Is residual claim against asset of business after total liability are deducted. Eega liability san firraa kafalte booda yookaan deduct firraa qabeenya asset kiyyeetti yaaddu sun irraa deduct goote booddee maallaqni si harkatti hafu sun maal jama? Owner security jama. Be sure in this owner security kun yeroo hunda owner security jenne akkuma yeroo darbee chaaptarii tokkoffaa keessatti ilaalletti biizinesiin tun gosa sadii jiraa jenne. Inni jalqabaadhaa solii proprietorship, partnership fi corporationidha jenne. Owner security warri jennuun kun eenyu qofaaf ta'anii owner securities belong to only solely proprietorship or the business that run by single person jechuudha. Nama tokko qofaan kan gaggeeffamu saniif owner security jennaan. Garuu corporationidhaaf maal jennaa? Stockholder equity jennaa jechuudha. Stockholder equity. The capital stock and the retaining earnings jechuudha. Kanaafuu maallaqa isaan jalqaba walii qusatan san ida'uu maaliitii retaining earning. Retaining earning jechuun immoo waan ni beekuu qabdan revenue minus expense minus debit. Dividend minus dividend is known as retaining earnings jama. Inni itti aanu revenue dha. Revenue are a gross increase in owner security as a result of selling goods, rendering service or for customers. Asitti wanti hubachuu qabda maali? Selling goods yookaan rendering service. Amma fakkeenyaaf namni tokko namni gaaraajaa mana gaaraajaa qabu tokko gommistaa namni qabu tokko makiinaa yookaan konkolaataa tokko yoo suphee yookaan yoo hojjete rendering service jama. Hoggaan makiinaa san supheen namichi sun battalumaan maal harkataa? Waan supheef maallaqa harkata. Maallaqni inni harkate sun known as what? Selling of his service jechuudha. He sold his service. Then the sold service generates what? Revenue generate gooti jechuudha. San malee meeshaan gurguramuu dandeessi. Meeshaan fakkeenyaaf suuqii namni qabu tokko jiraachuu danda'a. Namni immoo kaampaanii waa oomishu tokko qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya teenya tana keessatti kaampaanii siginaal. Kaampaanii siginaal jechuun akkuma beektan duukamitti argama. Kaampaaniin isaadha. Yeroon inni kaampaaniin kun gurgure battala gurgureen qarshii harkata. Gaafa inni qarshii harkate san maal jama? That is revenue jechuudha. Inni itti aanu immoo expense dha. Expenses cost that we are incurred in attempt to generate revenue. Revenue tana fiduudhaaf waan gurgurtu tana fiduudhaaf sarvaayisuma sanuu konkolaatuma namaa sanuu suphuudhaaf ati jalqaba maal fiduu qabdaa? Waan ittiin suphutu meeshaalee adda addaa san fiduu qabda. Meeshaalee adda addaa san fiduudhaaf ammas dirqama maal godhuu qabdaa? Qarshii kafaluu qabda. Qarshiin ati kafaltu sun known as expense. Eshi inni itti aanu immoo chart of account. Chart of account listing of account in ledger. Ledgerii keessatti accounting shanan amma laalletu jechuudha. Asset account, liability account, owner security or stockholder accounts, revenue accounts and expense account irra jennuun kun mataa isaaniitti warroota xixiqqoo muraasiif jalaa qaban yeroo itti aanu fuuldura keenya ni ilaalla. Isaan kun hundinuu
types of balance sheet and income statement account jedhamanii jechuudha. Mee isaan kan hundumaa'u accountii ledgerii jedhatti akkamitti akka chaartiin isaaniidhaan lakkoofsi isaanii akkamitti isaaniif kennamu ilaallu. Iccitii biraa tokkoon qabu waan kun akka naa hubattan waan hin barbaadu lakkoofsa kana yeroo agartan akka rifanne. Kana jechuun chart of account for balance sheet accounts and income statement account can be follow as jalqaba irratti 1 kudha tokko injinaanii tana 1 jechuun kaashiin keenya asseetii jala jira. Asset is always signed by number 1. Asseetiin keenya maaliin signed ta'a? Lakkoofsa tokkoon jechuudha. Kaashiin keenya kun lakkoofsa tokko jala jira. Tokko jechuun kaashiin jalqaba lakkoofsi jalqaba irra jira. Inni itti aanu immoo account receivable. Account receivable asseetiin lakkoofsa tokko itti aanee immoo lamaa jira jechuudha. Account receivable inni jalqaba kaashiidha. 1 wantoon immoo account receivable. 1 immoo supplyidha. 4 immoo prepaid rentidha jechuudha. Prepaid rent jechuun qarshii kafaltee jirta. Kaashii keetirraa didaakti gootee kafaltee waan ta'eef akka qabeenya keetiin ilaaltaa jechuudha. It is known as current asset jedhamanii jechuudha isaan kun. Kanaafuu takka lama takka sadii takka afuruun kun maal agarsiisanii? Tokkoon kun asseetii jala jiraachuu isaanii agarsiisan jechuudha. Waan yeroo jalqaba chaaptarii tokko keessa ilaalle sun wantidha. Chapter waan jalatti accounting equation sun bakka dhaabbataadha. Iccitii sanii qabaa jechuudha lamma kun. Iccitii biraa waan takka waan biraa qabaatee osoo hin ta'in iccitiin inni qabu accounting equation sanii jala qaba. 1 1 2 1 3 1 4 jechuun asseetii jala jira kaashii jalqaba. Asseetii jala jira account receivable isa lammaffaati. Asseetii jala jira supply isa sadaffaati. Asseetii jala jira prepaid rentiin isa afuraffaati. Asseetii jala jira yoo jiraate barbaachisaa ta'e equipmentii land illee jiraachuu dandeessi. Asitti jechuudha kanuma gartee current income hin ta'in kana. Inni itti aanu immoo accounts of liability yookaan liability account warri jennuun jiru warri jennanii jira. Akkuma reefu laalle kanatti asitti asseetiin tokkoffaa, liabilitiin lammaffaa, owners equity sadaffaa, revenue afuraffaa, expenses shanaffaadha. Asseetii jala warri jiran hundinuu tokko jenneeti lakkoofsitti aanu keenya. Tokko amma fakkeenyaaf kaashii fudhanne tokko account receivable tokko lama, note receivable yoo jiraate tokko sadii, supply yoo jiraate tokko afur akka jennee asseetii jala accountoota jiran hunda tarreessinaa jechuudha. Sani iccitiin as jirtu. Account payable and salary payable is categorized under what? Categorized under liability. Both of them salary payable. There is also not payable. Not payable warri jedhaman illee ni jiranii. Isaan kunoo maal agarsiisanii? Lakkoofsi lamaan kun lamaan taasisan agarsiisa jechuudha. Lama account liabilityidha. Kanaafuu account payable fi salary payable and also not payable warri jennuun sun illee as jala kaa'amanii jechuudha. Tokko account payable inni dursa akka salary payable itti aanaa jechuudha. Inni sadaffaadha owner security. Owner security maal jalaa qaba? Waa lama jalaa qaba. Asitti waan akka beektan barbaadu owner security waa gurguddoo lama jalaa qaba. Inni jalqabaadha capital stock yookaan stock of the shareholder'idha. Inni itti aanu immoo retaining earning. Retaining earning akkuma beektan wantoota sadiif jalaa qaba jennee mee ilaallu isaan san. Kanaafuu owner security accounting jalatti capital yookaan stock capitalidha. Inni itti aanu immoo if the company is operated under solely proprietorship we can say drawing or withdrawing qarshii irraa baatisin jechuudha. Yooniif immoo kaampaaniin nuti hojjechuuf jirru sun corporationii ta'e it is known as dividend instead of saying that drawing jechuudha. Dividend jennaa jechuudha. Inni sadaffaan income summary'dha. Income summary is the product of retaining earnings and net income jechuudha. Kanaafuu asitti sirii waan inni agarsiisu siriin kun dhaabbataadha. Asitti siriin dhaabbataadha. Asitti siriin dhaabbataadha. 1 2 3 jechuun those 3 accounts are categorized under owner security jennaa jechuudha. Inni itti aanu sales.
Isiin tun laal hiyyeessaa takkuma qabdi. Seelsii qofa qabdi. Maaliif akkana jenne gurgurtaan gurgurtaadha. Services gurguruu dandeessa. Product keetis gurguruu dandeessa. Garuu seelsiidha jechuudha. Seelsiin maal jenneeni revenue account jala keenya. Afurirra jirti, afurumarra jirti jala keenya asittis akkana hubattuun barbaada. Inni shanaffaadha immoo expense account warra jennuun ni jira. Expensiin tun gosa adda addaati jira. Isaan keessaa supply expense warra jennuun ni jira. Supply meeshaa supply bituudhaaf qarsheeti baastu san supply expense jennaani. Salary expense jechuun immoo namoota si hojjetaniif maallaqni itti kafaltu salary expense jedhama. Rent expense jechuun immoo rent expense jechuun maallaqa gartee ati kiraa manaatiif yookaan kiraa meeshaa adda addaatiif kafaltu san jechuudha. Depreciation expense jechuun immoo meeshaan takka si jala caccabdee meeshaa si jala caccabde sana wal'aanuudhaaf yookaan suphuudhaaf kan ittiin fayyadamtu jechuudha. Depreciation expense jechuun isaan kun hundinuu shanan kun akkaawuntoota akkaawuntingii isa jala jiranii takka 2 3 4 isaan kun expense jala jiranii expense shanirra jira. Shan akka gartee waan chapter 1 jennee chapter 1 isin jalatti 1.1 1.2 1.3 chapter 2 2.1 2.2 2.3 chapter 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.8 bilaa bilaa jennee hatti fufnu sun jechuudha. Akkasanii jechuudha laal dubbiin tun waan isinii galuu qabdu. Inni itti aanu nature of an account. Sirriitti akkana hordoftu waan hin barbaadu iccitii xiqqoo takkaa jira sitti. Debitii fi krediitii waan gizii agartan akka isaan kana agartan yaada isin jalqaba waa'ee debitii fi krediitii sammuu keessaa qabdan san guutumatti haqaaf keessaa. Jechuun yoo kana duruu dubbistanii jiraattan dhiifama jecha kiyyaa fi yoo dubbistanii jiraattan yoo kan isiniif galee jiraate ta'e akkuma isiniif galetti fudhattan. Garuu immoo jalqaba viidiyoon kun isiniif jalqaba yoo ta'e guutuutu inumaa hixan yaada keessan yaada debitii fi krediitii isin keessa jirtu san fakkeenyaaf amma akkaawuntii irratti gaafa maallaqni isiniif gale debitii gaafa isin maallaqni keessan akkaawuntii irratti isiniif gale krediitii jecha ijoo kana fudhattanii debitii jechuun hir'achuudha. Krediitii jechuun immoo dabaluudha jettanii gonkumaa akkasittiin fudhatina. Dubbiin garagaltoo saniiti waan taateef. Kanaafuu the simplest form of account is T account. T accountiin kun bifa kanaani debitii jechuun kan dabaluufi jira kan hir'atuufi jira. Krediitii jechuun kan warra dabaluufi warra hir'atu jira. Jechuun akkaawuntoota shanarree fulaalessan keessatti asset account, liability account, owner security account, revenue account and the another one is expense account. Isaan kun hundinuu jalaa evident qabanii jechuudha. Amounts entered on left side of an account are called debits. Debit warri jennuun kun warra harka bitaa kana jala ta'an jechuudha. Harka bitaa kana jala warri ta'an eenyufaa dhagaa sammuu teessan keessa gaafii isin ta'uu mala akkasuma naa qabattan gaafii teessaniif deebittiin fida. Krediitii jechuun immoo amount entered on the right side of an account are called credits. Isaan kanaas eenyufaadha warri krediitiin right hand sideidha warri ta'an kun eenyufaadha. Left hand sideidha warri ta'an immoo eenyufaadha. Always you should have remember that the amounts of that entered on the left side of an account are known as debit. At the same time, the amounts that entered on the right side of an account is called credits. Akka jaman akka naa hubattanii barbaada. General rules of debit and credit. General ruling kun eenyufa maaliifi akka general rule jamee isin ilaalla. Increase in asset accounts. Fakkeenyaaf amma asset accountii warri dabalsiisuu danda'an maallaqni ati jalqaba namarraa olii fuufnaantee kaapitaala godhatte shareholderii yookaan share ordinary capital warri gizeetti godhatte yookaan korporeeshiniinis aksiyoona gaafa gurgure maal godhaa asseetiin isaadhaa kaashiidhaan dabalee jechuudha. Qarshii 15,000 yoo kaayyate that is his asset is increased by 15 you can say dollar or birr. Kanaafu akkasitti dabalaa jechuudha. Asseetii jalaan dabalee jechuudha. Asseetii jalaan ni dabalee. At the same time wanti asseetii jalaan dabale sun kaapitaalii bira gisee dhaqe. Kaapitaalii jalatti immoo maaliin ta'a owner security jala waan jiruuf
increase teetaa jechuudha. Mee akkamitti akka ta'u immoo walumaan laalla. Decrease in liability account is recorded in accounts. Laala. Maallaqni ati mana baankiitii qabdu. Maallaqni ati mana baankiitii qabdu. Account liability jala sii galma. Maaliif jennaan baankii yeroo muraasa booda waan sii kafaluufi. Kanaafuu maallaqni ati baankii irra gisee galchite liability ta'e jalatti credited sii ta'a. Increase in liability accounts is credited ta'e sii ta'a. Saniif jechuun gisee maallaqni account ta'e irra gale credited waan isin nun jettuuf increase ta'e baankiin liability ta'enya akkamii galmeessaa ganaa yeroo muraasa booda waan ifirraa kafaluuf ta'u account liability jala nu galmeessaa jechuun maallaqa keenya san. That is known as current liability. Isaaniif jechuun mana baankiitiif. Kanaaf manni baankiidhaa gaafa maallaqa galchine sababiin inni your account is credited waan inni nuun joof sababa kanaafi jechuudha. Gaafa maallaqa sanirraa baasne immoo account liability keenya kan isaan galmeessuun decrease ta'e. Gaafa maallaqni itti galu immoo increase ta'a jechuudha. Decrease in owner equity. Increase in owner equity. Kanaafuu mudii tanaan qabattanii xiqqishoo gaafii isinitti bal'inaan akkan isiniif yaada xiqqishoo isiniif qacellotti akkan ibsuu danda'u fi yaadni yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu dandeessanii karaa keessaatiin isin quunnamuu dandeessanii. Extended or expanded rules of debit and credit for balance sheet accounts. Balance sheet always includes 3 accounts. The first one is asset account, the third one is liability account, and the third and the last is what known as owner's equity accounts. These are statement of financial position or element of statement of financial position or elements of balance sheet jedhamuudhaan beekamanii isaan sadeen kun immoo expanded kaataanii alaallume. Inni jalqabaadhaa asset account. Asset account is including cash accounting, land account, account receivable, not receivable. Not receivable, not payable or account payable, account receivable garaagarummaa guddaa qaban. Account payable jechuun accountii ganaa kafalamuuf ta'u jechuudha. Account receivable jechuun immoo accountii ganaati namni sii kafaluuf ta'u kan namarraa fudhachuuf teessu jechuudha. Kanaafuu account receivable jechuun asset jala galmaa, account payable immoo liability jala galmaa jechuudha. Kanaafuu asset accountiin debit ka ta'u gaafa dabale warri elementii assetidhaa ta'an sun kaashii haa ta'uu, laandii haa ta'uu, account receivable haa ta'uu, not receivable haa ta'uu isaan kun hundinuu maal jala galmaa'anii gaafa dabalan kaashiin gaafa dabale debit ta'a. Gaafa irratti immoo gaafa kaashiin irratti maal ta'a? Credit ta'a. Fakkeenyaaf amma meeshaan takka qarshii 700 yoo bitamte meeshaan sun gaafa bitamte equipmentiin keenya debit ta'a qarshii 700. Kaashiin keenya immoo qarshii 700 decrease ta'a. For that matter it has no effect on the transaction of our accounting cycle. Kana jechuun maal jechuudha? Laal meeshaan qarshii 700 bitamte sun equipmentii fi kaashiin isaa lachuu asseetii jala jiranii jechuudha. Kaashiin keenya decrease ta'a qarshii 700. Maaliif? Asitti meeshaan qarshii 700 increase waan taatee jirtuuf. Kanaafuu it only recorded under left hand side because there is no effect. 700 seene 700 bee. Asiin seene achiin bee bakka rakkoon qabu jechuudha. Kanaafuu asseetii jala qofa galmeessinaa jechuudha wanta nama akka jeesan. Liability taati. Liabilitiin immoo maal taati? Debit kan ta'u gaafa hir'ate jechuudha. Akkuma reefu isiniin jechuudhaaf yaale manni baankiidhaa tokko maallaqa keenya maaliin qabata? Ifiif liability jala qabata jechuudha. Liability jalatti waan qabatuuf waan ganaa nuuf kafaluuf ta'u kasaatii miti jechuudha. Keenya maallaqa nuti achi qusate waan ta'eef liability jalatti qabata. Gaafa maallaqni dabale credit godha dhalaa garaagarummaa jira. Gaafa maallaqni hir'ate immoo debit godha jechuudha. Kanaafuu under
Liability account, debit is for decreasing, credit is for increasing. At the same time, as asset account is, debit is for increasing, credit is for decreasing. When we talk about owner security account, under owner security account, debit is for decrease. This is the same as liability. And credit for increase. Fayyadamaa jechuudha. Every business transaction affect minimum of 2 accounts. Wanti businessii keessatti ta'u kamiyyuu harka lachuutu must be affect godhuu qaba jechuudha. Affect godhuu qaba. Left side fi hand side way increase godhuu way immoo decrease godhuu qaba jechuudha. Karaa lachuutu dhiibbaa qabaachuu qaba. Debitii fi krediitii jalatti. Reefuun talallee kumaan isin hin jee meeshaan tokko 100 yoo bitamte harkarra yoo bitamte jechuudha. Lafa osoo hin ta'in harkarra yoo bitamte maal ta'a? Harkarra yoo bitamte kaashiin 700 irra ta'e equipmentiin immoo harka 700 dabalee jechuudha. This affect both transaction businessing kun isaan lachuutu affect godhee jira jechuudha. Transaction is initially entered in record called journal. Yeroo jalqabaatiif galmeetu sun journalii jedhamti. The process of recording transaction in journal is called journalizing jedhamti. The form in presentation is called journal entry jedhama. Wanti jalqaba galmeessinu sun jechuun fakkeenyaaf baatii jalqabaa ji'a tokkoffaadha. Guyyaa tokkoffaa kaasee hanga guyyaa 30tti biizinesiin yoo gaggeeffame guyyaa 30 kana keessatti guyyaarraa yoo hawaa bittu taate jechuudha. Waan ati guyyaan ganaa waan akkanaatiin bitee guyyaan ganaa maallaqa akkanaatiin kafalee guyyaa akkanaa ammaas maallaqa akkanaadha. Achi salafaa waan namarraa biteetiin jira. Guyyaa akkanaa immoo salafaa namni narraa bitee jira jettee haa qabattu sun isaan sun hundinuu kopha yoo qabatte akkaawuntii jedhama. Single transaction waan ta'aniif. Gaafa immoo waan ji'a tokko keessatti yookaan the transactions that happen in or during one accounting cycle when we record all of them as the same place, that is known as journal that we select from account jechuudha. Moodiin nuti immoo yookaan tooftaan nuti journalirraa transaction irraa gara journaliitti finnu journalizing jedhama. Moodiin nuti immoo presentationii wanti gartee akkana ta'e asiin guyyaa akkana bitame kaashii yoo ta'e kaashii